Godinni Booranaa godinaalee Oromiyaa horsiisee bulaa keessaa tokko. Aanaalee horsiisee bulaa godina Booranaa keessaa immoo aanan Taltallee ishee takka. Aanan Taltallee magaalaa godina Booranaa Yaabelloorraa kiiloomeetira 145 fagaatti. Aanaa horsiisee bulaa taatus aanaa gammoojjii keessatti ramadamti. Aanaa kanatti baay'inaan loonitu horsiifama. Gama tokkoon midhaan nyaata gosa garagaraa oomishuunis jalqabameera. Keessattuu naannoo gammoojjii aanaa Taltallee kanatti yeroo ammaa kana xaafii oomishuun baratamaa dhufeera. Godinaalee Oromiyaa facaatii walga'iinsa daandii baadiyyaa duubatti hafan keessaa tokko godina Booranaati. Aanaan Taltallees rakkoo wal fakkaataa qabdi. Aanaan Taltallee horsiisa looniis ta'ee oomisha midhaan nyaataa qabaattus qabeenya isaanii gara magaalaatti geeffachuuf rakkoof saaxilamaa turaniiru. Horsiisee bultoonni aanaa Taltallee kanaan dura daandii dhabuudhaan bosona keessa deemuudhaan tajaajila magaalaarraa barbaadan argachaa turan. Yeroo gannaa dhoqqeedhanii fi lageen bishaan guutuudhaan rakkoo jiraattota daran hammeessa. Bonas yoo ta'e immoo dhukkeedhaan kan isaan rakkisaa turedha. Akka horsiisee bultoonni aanaa Taltallee kana keessa jiraatan nutti manitti. Daandiin amma hojjetamee jiru kuni magaalaa Taltalleetii kaasee hanga naannoo kibbaa Elboreerran hanga Jinkaatti deema. Abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaatu hojjisiisa. Kiiloomeetira 81 dheerata. Garee kontiraataa lamaan bakka lamatti adda qoodameet hojjetamaa jira. Piroojeektiin kun daandiin Taltallee Waayyuu Wandoo Elboree naannoo kibbaa geessu kun hanga Jinkaatti dheerata. Dhaabbata MCG jedhamutu kontiraataa fudhateetoo hojjeta. Garee kontiraataa tokkoffaan kiiloomeetira 42 hojjeta. Bara 2011 hojii eegalee daandiin kun amma raawwiin hojii daandii kanaa xumuramuurra ga'uudhaan harka 83 ga'ee jira. Gama tokkoon daandiin kun amma konkolaataafis ta'ee dogdoqqeef tajaajila jalqabeera. Osoo daandiin kun hin hojjetamin dura immoo horsiisee bultoonni akka itti rakkachaa turantu himama. Amma bakki nu jirru kun godina Booranaati. Godina Booranaa keessa immoo aanaa gammoojjii keessa jirra. Aanaa Taltalleeti. Daandiin amma argitan kun daandii Taltallee Waayyuu Wandoo Elboree geessudha. Naannoo kibbaa Jinkaarran. Daandiin kun kiiloomeetira 42 piroojeektii tokkoon hojjetamaa jira. Akkasumas piroojeektiin biraa kan Waayyuu Elboree geessu as keessa jira. Riqaalee gurguddaan kanaan dura hawaasa rakkisaa turan. Daandii kanarratti kun hanga meetira 80 hanga 140 daandii kanarratti riqaaleen hojjetamu gurguddoon jiru. Hawaasni gammoojjii kana keessa jiru kanaan dura tajaajila daandiitiin oomisha isaanii dhabaa turanii oomisha isaaniitiin rakkatan qabeenya isaaniitiin rakkachaa turan amma rakkoo sun nuuf farameera jedhaniitti dubbatu. Hawaasni naannoo kanatti dubbisne. Rakkoo hamaa kee ture. Akkamiin? Rakkoo namaanii karaa hin qabnu daandii hin qabnu. Karaa nu deemnu karaa bineensa gul deemnu. Karaan hin jiru. Makiinaan dandeen deemu. Niitiin ulfaa adoo mana akkamii deemte waan deemtuun hin qabdu. Motoriin gar deemtu hin qabdu. Makiinaan gar inni achi iyyuu hin ga'u. Makiinaan konkolaataan achi iyyuu hin ga'u. Dandee iyyuu hin deemu. Dhageette nama gadii niitiin ulfaa waan deemtuun dhabanii harree faan geessan mani yaala. Dhageette gara midhaanitiin midhaan dandeettii waan faatuun hin qabdu. Harree waliin gargara gurguddaa yaatoon gurguraadhette naggaadeen gara dhuftuun hin qabdu. Ati immoo waan gurguraattee waliin bitatu barbaaddaa gara waliin gurguraattee waliin bitatu hin qabdu. Akkan gargaraa turre barattooti immoo rooba cimaa ni roobu waa irraan taakkitu hin qabdu. Roobii guddaan kan roobu lagi hin dhugu. Laga jechuun qaa. Dhageette hin dhowwa bisaanii biyya bakkeeni guddaan roobu akka malee guddatanii yaa'an. Dhageette waan kan cufaafu barattooti waan akka barattu dhabde gargaara turre waan kan keessa.
karaan kan duraan haga iskidaan jalqabe asii karaa kiiloomeetirii shaniis iyyuu barumsi bade karaan qisee bade namni osin deemu gaaggalee ture. Gaagaccisa dhoqqee hama namni yookaan inni nama inni akkasii dhiichee magaala deemtu aduu bokkaan roobu ilmee isin galtu qofaa bultee ilmeen qofaa rakkattee haati qofaa abbaan qofaa rakkattee gaaggal keessa ture. Dhugumsi akka addunyaatti yoo karaa gisi amma mootummaa amma nu yaade wama hin jiru niyyaan gaaggal harree dhoqqee karaan gisa tokko dhoqqeen bii balleesse harree lagee guurrate harreen geejjibee bade gimmaashii booyaa gale. Gaafas haa ta'u namni tokkollee yoo rakkateedhaan makiinallee namatti hin dhufu ambulaasillee dhufuu hin danda'u. Miilaan deemna lukaan. Durii waan kee turre osoo namni dhukkubsate wasaasan baatanii wasaasa kaan sa'aatii baatanii achiin gaanitti nama kaan duufatan jidduu kanatti. Eessan geessan? As kana miilan. Taltallee makiinaa hin jiru mootorii hin jiru akka malee durii akka malee cufaaniyyuu karaa dhabnee rakkanne jira. Gabaa deemuu fi sadii bulan jidduu kan keessa oolanii bulan ganaa gisee achi gaggalanillee karaa oolan karaa bulan gisee immoo achiin baatee dadhabde af jibbaatte gisee achi gaddeebitullee af jibbaatte karaa kan kee bultee ganama galta gaafas immoo harreen faane karaa kanatti aduu akkanum duunu osoo harreen kaan akkanum harka keenya kan fixee hagubatan achiin baan. Daandiin nu jiraatte jireen keenya aduri rakkanne banne raasaa kee banne ilmeen tenu yala raasaa duuddi dadhabne nadheeni dhiirti karaa yaa'u dadhabde amma tan halkan guddoon karaa kan nadheen callaan qofa yaati jiraacha keen waan akka midhaan galchanii amucaarreefuu baan kana ufuma galfanne nadheen callaan harree karaa kan ufuma faate galfatti jireen keen akka mataan kana duri raasaa duudaa dandeef jibbaanne caccabsaa dandee raasaa nami jaarolaa ki keenna kun karaa yuun deemu ifi jibbaate amma tan karaa kanaaf baatirii tan qabanne ufuma karaa kayyaan. Akka horsiisee bultoonni kun jedhanitti immoo daandiin kun hojjetamuun rakkoo kanaan dura akka furee fi amma immoo hojjetamuu isaatti gammachuu akka qaban dhageenye. Amma tan fulum cufaatu mootorii haa ta'u makiinaa haa ta'u amma tan miila yoo wallaalle wantooyyuu dhufe taltalli dhiisii yaa ballu akkasi gar hin deemne yoo hin qabu wantooyyuu ammuntan dandee ammuntan gallaani dhiyen sadii fa'a iddoo bullaani gaaf luqa. Amma tanam amboru ganam dandee guyyaa guddaanu ganama yoo galle ofumaa loon keentii fanna. Ammoo waan sun cuf keessa baane galata mootummaa kanaallee wal qabatee galata waa guddaa keessa baane makiinaan dhufe achitti duudha harree sun jala baane jirra. Akka malee irra gamman akka malee jaalanne oomishallee oomishan amma waan sun leen irra kan amma kanallee namni obroo hojjetullee ammuu kanatti dhufe. Ammuu kan dhufe mootorii dhaqqabsiinyee motoon keenya finne konsoo fakkaannan walaayita fakkaannan ammuma kana wanni keenyallee hojjetamte gaafa wanni sun hin jirre akka malee waan kana irra rakkanne jira amma immoo galata karaa kana waan sun cuf jala baane jira rakkataalleen amma nantalee ulfaa tokkollee hoo jiraate sa'aatum sun ambulaasillee fuudhee mana wannillee dhaqqabsiisa kanaafiyyuu akka malee galatan fennisanillee. Mali yaalaa wadaagan gurmuun dhiirti nan baatti. Adoo kimi taaniin baana ifa jidduu nami kun dirqame du. Amma tana kimi sun dhaqqabde amma tan motoriin siin okaan deemte okaan karaan kana gaariin siin deeme fuula sun si dhaqqamsite lubbuun tante agoo baate. Gammachuu irra qaba karaa kana. የኔ ስም ግርማ ዘውዱ የስራ ድርሻዬ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ነው። ግርማ ዘውዱን jedhama maqaan piroojeektii keenyaa immoo MCG dha. Piroojeektiin keenya daandii taltallee waayyuu wandoo jedhama. Akkuma argitan daandiin kun kan hojii eegale ebila bara 2010. Piroojeektiin kun kiiloomeetira 42 dheerata. Hojiin keenya akkuma argitan gama fiizikaalaan ta'ee faayinaansiidhaan gara 83 irra ga'eera. Amma sadarkaa gaariirra jirra. Ijaarsa daandii kana yeroo itti xumuruuf karoorfanne dursinee xumurra. Raawwii gaariirra jirra. Akkuma argitan maateeriyaalii yookaan albuudota ijaarsaa naannoo kanaa fayyadamuu fi dhiyeenyi itti argamus gaariidha. Kanaafuu qulqullina irratti rakkoo tokko hin qabnu. Gama riqaalee ijaarsaatiinis kanneen gurguddoon xumurarra jiru.
Yeroo daawwannaa akkuma argitan riqaaleen sadarkaa isaanii eeggatan hojjetamaniiru. Riqaaleen kunniin sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa daandii ijaaramu kanaa ol madaalutu hojjetamaa jira. Fuulduraaf guddina daandichaaf gaariidha. Gama hordoffii qulqullina hojiitinis ogeessa ፕሮጀክቲcha gaafannee jirra. በቁጥጥሩ ዘርፍ ብዙ ነገር መናገር ይቻላል። የፕሮጀክቱ ከተጀመረ 2 ዓመት ከ3 ወር ገደማ ሆኖታል። karaa to'achuutiin waa hedduu dubbachuun ni danda'ama. Pirojektichi erga jalqabee waggaa 2 fi ji'a 3 guutee jira. Eebla bara 2010 eegale hanga onkololeessa dhuma bara 2013tti ni xumurra jennee jirra. Haaluma kanaan sagantaa taa'ee jiru haala gaariin hordofaa jirra. Meeshaalee sakatta'iinsaatiin hordofuun hojii sarveeyingii fi kan biroos xumuraa jirra. Hanga ammaa wayita turretti rakkoolee gama qulqullinaatiin mudate homaa hin jiru, hin argines. Kanaafuu haala gaariin dhumaa jira. Akkaatuma qulqullina qabuun hojjechaa jirra. Dhumarrattis pirojektii kana xumurree hawaasa akka darbu abdiin qaba. Pirojektuun kun hojjetamee xumuramuuf waggaa 3tu qabamee ture. Yaa ta'u malee karoora qabameen dura xumuramee tajaajila hawaasaaf akka ooluuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Daandiin Taltallee akka dhaabbata keenyaatti daandii guddaa yeroo jalqabaatiif kan fudhanne daandii Taltallee lootii tokkoffaa kanadha. Innis haaluma wal fakkaatuun pirojektii waggaa 3ti. haa ta'uutii malee pirojektii kana yeroo jalqabnu chaalenjiin tokko nu mudachaati ture. Haalan baratamnee roobni ture. Anuma beektan bar darbee Booranni rooba akka gaarii qabayyuu ture. Rooba argachuun nullee gammachuu jibban qabnu. Garuu lafichi biyyee gurraacha waan tureedhaaf sochii baay'ee nutti hammeessee ture. Lageeleen immoo bakka biraatti kan roobu roobni kan dhufee illee deemaa jiru. Ceehuun illee rakkoo ture lagoota xixiqqoo jiran sana jechaadha. Haa ta'uutii innillee haaluma wal fakkaatuun caamsaa bara 2011 nuti fudhanne waggaa 3tti kan dhumudha. Haa ta'uutii pirojekticha amma xumura irraan geenyeerra jechaan waggaa tokko waliigaltee keenya dura waggaa tokko xumuruuf jechaadha. Waggaa 3 ture waggaa 2tti xumuraa jirra. Amma hojiin nurratti hafe hojii muraasadha. Hojii protection tafe jechaan hojii daandii sun eegumsaaf ta'u an akka minor drainage structure jedhaman an akka diishii bishaanii lolaa kana xixiqqoosii tafe nu jala. Gama biraadhaan immoo daandii road furniture warra jennu warra akka kiiloomeetira poostota gaayir reelota waan akkas akkasii kana tafe yeroo ammaa kana structureota birattis immoo itti qanii wanta hojjetamantu jiru. Structural approaches lab warra jedhaman riqaalee sanatti waan approaches labota tunaafe warra kana irra jirra. Warra kanas ji'a lamaan kana keessatti xumurree waan dabarsinu ta'a jechaadha. Akkasitti karoorfannee jira. Aanaa Taltallee fayyadamaa bu'aa misooma daandii gochuun cinaatti dhaabbanni hojii ijaarsa MCG hojii deeggarsa adda addaa irrattis hirmaachaa jira. Aadaan hojii horsiisee bultootaa qonnaan akka utubamuufis ga'eessa gumaachaa jira. Gama biraatiin nutis bakka geenyu hundatti hawaasa keessatti wanta isaan barbaachisu wanta isaanii hojjetamuudhaa malu tola ooltummaa jechaadha. Bakkatti biyya san quba qabdu bishaan rakkoodha. Maashinoonni keenya yeroo darban poondota adda addaa hin hojjenna jechaan haroolee adda addaa illee bakka adda addaatti saaqnee jirra. Bishaan immoo yeroo bishaan hanquu ta'utti bakka fagoodhaan yeroo deddeebisnu bottonni keenya ganama jiraattota karaarra jiran sanaaf bishaan kennanii darbu. Gama biraatiin daandii dhuma dabalataa immoo gandallee deeman bakka adda addaatti rakkatan yeroo arginu yeroo nu gaafatan illee gargaaraatii jirra. Kaampii dhuma ijaarree sanallee argitanitti yoo ta'e bilookeetiidhaan ijaarree hankeenya illee jechaadha. Han kontiraaktara han kilaantiin nu hojjisiisu don ta'in han kontiraaktara illee bilookeetiidhaan ijaarree maaliif bakka sanatti hojjechuun carraadha. Uummata aykanii Oromoo ta'e keessatti hojjechuun waan gaariidha. Kanaafuu nullee waa gumaachinee achii bahuun dirqama. Gumaachi keenya tokko sun kaampii nuti har'a hojjennee keessaa baanu bora mana barnootaa ta'uu danda'a.
elementarii tokkooti administrative centerii ta'uu danda'a waan adda addaatiif kliinika ta'uu danda'a kanaafidha an keenyallee daballee bilookeetiidhaan hojjenneetiin bahaadhaa jirru waanuma uummata samiif achitti hafee fayyaduu danda'u hojjechaatii jirra maaliif nullee qaama uummata kanaati gammachuullee hin qabne waan nurra eegamullee kana yoo baanu asii yoo hojii akkasii kana fudhannu hundi keenyayyuu bukkeetti kana yaaduun dirqama yoo uummata sun keessa dhaqne uummata sanaaf maal goone maal dabarsine maaliif maal isaanii buusnee deemne maal barsiifne kan jedhullee waliin deemuu qabna nuti bakka sanatti kan filatamnee dhaqne nama addaa waan taaneedhaaf miti qaama saba kanaa waan taaneef dhaqne gaafa qaama saba kanaa taanee dhaqnu immoo waan sabni kun nurraa fedhu wanta warri keenya nurraa fedhan kenninee deebi'uun dirqama. Daandiiwwan godinaalee Oromiyaa keessatti hojjetamanii bara kana xumura argachuun tajaajilaaf ni oola jedhamee keessaa tokko daandii Taltallee Waayyuu Wandoo Heelbooreen isa tokko. Daandii godina Booranaa aanaa Taltallee fi naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaatti Oomoo kibbaa wal quunnamsiisudha. Waliigalatti dheerinni isaa naannoo kiiloomeetira 81 yoo ta'u koontiraaktara 2 kontiraatawwan isaa haga kiiloomeetira 42 kan jiru yoo ta'u 42 haga dhumaatti kan jiru immoo kontiraattuu jinneeta adda qoonnee kontiraaktaroota kenne. Projektii kana bara 2018 keessa akka lakkoofsa Girgooriyaaniitti jechuudha. Juunii keessa jalqabe hojiin isaa. Almost aga ammaatti naannoo taayimiin isaa naannoo parsantaa 70 labsi godheera. Akkoomplishmentiin isaa naannoo parsantaa kontiraatawwan isaa parsantaa 88 kontiraattuun parsantaa 82 naannoo isaa qaqqabee jira. Akkuma saayitii atuu akka jette progreesiin isaa progreesii projektoota qabnu keessaa progreesii gaariirra projektoota jiranii. Akkasumas akka qulqullinaanis yoo jette sadarkaa gaariidhaan daandii hojjechaa jirudha. Gama superviizinii keenyaatiin yoo ilaalle achirratti gorsa saayingoonee qabnu jira. Gorsa san dabalataan nus immoo yeroo yerootti to'annoon keenya almost deelee jechuu dandeessa progreessa guyyaa guyyaatti hordofaa irra. Akkasumas in keessa hojii wanni addaa yoo uumame automaatikaalii deemnee saayitii irratti waan jiru solvii goona. Regularly ji'atti akka pilaanii biiroo keenyaatti ji'atti deemna. Waan adda gaafa uumame immoo jettee yeroo lamas yeroo sadii saalli deemsu jira jennaan haala isaan projektii kana to'achaa jira jechuudha. Projektiin kun immoo projektii barana xumuramuudha. Yeroon isaan geenye garuu barana xumurrannee kan qabanne raawwiin isaatis gaarii waan ta'eef projektii waggaa sadii qabanne waggaa lama keessatti kan barana xumuramu jennee kan abdannuudha jechuudha. Daandileen kunniin daandiiwwan bifa addaatiin keessattuu godinaalee facaatiin daandiidha duubatti harkifataa ta'ee fi godinaalee horsiisee bula gammoojjii babal'aa ta'ee fi bifa addaatiin xiyyeeffatamee daandiilee eegale. Daandiileen kunniin daandiin xiqqoo tutture Abbaay Naccisaar haa ta'u malee daandiiwwan kunniin Taltallee Waayyuu fi Coorsoo Diimtuu Hamballaan daandiiwwan dhiyeenna kan waggoottan asaananii keessa kenname. Hiddii lolaa sololollee sababa adda addaatiif tanaan dura harkifataa ture bara dabare keessa addaan kunne addaan kutuu qofaa miti ka addaan cite sanitti dabalataan daangaa Keeniyaatti bakka murteessaa ta'e itti ka kenname akka waliigalaatti daandiileen kunniin Abbaay Naccisaariin ala daandiiwwan kuuwwan hunduu haala karoora oliitiin haala waliigaltee kenna oliitiin ka deemaa jiran ta'uudha.